Kamu kau dah jalan ni nanti mesti sani. Mari wam berapi ni tikanan sekali. Di mana mana bicara senam bisa naik kerja. Ega asli wantu ada di luar kami. Di masa kaya itu, wajah kaya petani di Sunda Malima. Mari parti orang kesat di nama wam Buddha kau jalan. Nama kita Buddha kesat tu you musika orang kesat di Mekah Buddha. Hojjaa guddaas qabanidha. Saggaa'een bara 1960 kan dhalatedha kan nutti hime. Haga ammaatti sirboota 87 ol hojjeteera. Egaa kanaan naannoo waggaa 30 kan inni hojii kana keessa ture. Karaa aartii kanaan uummata isaa tajaajilu kan ture. Dura kan inni qaxaramee hojiitti jalqabe Police Orchestra kan jedhamudha. Iddoo sanitti kan hojii professional kan jalqabe. Walumaa galatti sirboota baay'ee gaarii baay'ee jaalatamoo eenyummaa Oromoo kan calaqqisiisan jiruuf jireenya Oromoo kan calaqqisiisan hunduma keenya keessa laphee keenya keessaa kan bahuu dandeenye garaa keenya keessa sammuu keenya keessaa kan bahuu dandeenye bara baraan dhala Oromoo kan baay'ee kakaasan kan baay'ee bashannansiisan kan ergaa gaarii dabarsan sirboota hedduudha kan inni qabu. Kana lakkoofnee kana finna jennee bira darbuu hin dandeenyu. Walumaa galatti otoo akka seeratiidha waa'ee Saggaa'ee gaaf tokko yeroo fudhannee yeruma dheeraa maal hojjetee akkuma haalii irraa faaf koonu kana isaafis koona. Ammaaf garuu hundi keessaniyyuu akkuma beektan namni artistii beekamaan kun dhukkubsatee sirreerra jira. Kanaafi yaa gargaaru hundi keenyayyuu dirqama ofirraa qabna. Kanaafi Saggaa'ee yaa gargaaru jenneeti kan walitti dhufnee mari'annee erga mari'annee booda maal gochuu qabna jennee namoonni xinnoo dhimmi kun nu ilaallata jennu otoo akkas goone jennee walitti dhufnee mari'annee sana booda nu qofaa miti artistoota qofaa miti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas keessaa haa galu jennee isaanis mari'achiisne. Haala kanaan isaan wajjin walii gallee koree nama 9 qabu hundeessine. Koreen kuni kan of keessaa qabu tokko asuma dura teessuu jennaani. Dura teessuu koree kana kan taate ani dinquudha. Achirraa naanuma na beeku bantan kan bareechuudha. Anan taane Taaddala Gammachuuti. Ahmadis nu wajjin jira. Oftaanee Musdassee nu wajjin jira. Galaanaa Gaaromsaa nu wajjin jira. Poshandamaa Imaanas biiroo aadaa fi turizimiiti miseensa koree kanaati. Taaddala Alamaayyoo yookiin Abbaa Shumbees miseensa. Qamar Yuusufis miseensa koree kanaati. Taanes Caaltuunis jirti. Walumaa galatti koree nama 9 qabu kanatu hundaa'ee waan kana sochoosuu jalqabe. Egaa koreen kun maaliif inni kan inni hundaa'es tokko duraan dursee Saggaa'ee bira deemee waan akkasii kun qophaa'uu fi eeyyamamaadha jechuu ture. Kana sannee gaafanneerra yeroo lamarra deddeebinee gaafanneerra wanti kun qophaa'uu erga jedheen booda maal gochuu qabna jennee konsartii tokko maaliif hin qopheessine konsartii muuziqaa tokko maqaa isaatiin gargaarsuma isaa qofaaf kan oolu maaliif hin qopheessine jenneeti kan mari'anne. Kana irratti walii gallee amma galma eeyyamsiisneerra guyyaas murteessineerra guyyaan duwwaa 9 ta'uma kana jechuudha. Dilbata dhufu kana waa'ee booda galma jiddugala aadaa biyyoolessaa Itoophiyaa kan jedhamudha. 6 kiiloo baay'inaan Assembilii Hool jedhamee kan beekamu sana iddoo sanattidha konsartiin kan qophaa'uu fi konsarticha sanarraa galiin argamu hunduu isaayyuu artistii kanaaf kan oolu. Egaa kanarratti uummanni keenyas akka nu gargaaru, uummanni keenyas akka nu deeggaru, namni immoo dhuguma aartiin Oromoo na ilaallata. Guddinni aartii Oromoo dhimma kooti. Walumaa galatti dhimmi Oromoo dhimma kooti jedhu hundi iddoo sanarratti argamee artistii keenya jechuun abaaboo keenya artistii kana akka nu gargaarudha kan nuti dhiyeessinu beeksisas kan beeksisnu. Walumaa galatti kanatti dabalatee waan kun akka nu milkaa'u walumaa galatti wanti kun akka milkaa'uudhaa fi namoonni deeggarsa nu godhanis baay'ee isaan galateeffanna. Kanuma dhaga'anii fakkeenyaa fi abbaan yuunivarsiitii kolleejii Riiftii Vaalii obbo Dinquu Dayyaas
gargaarsa isaan godhaniif baay'ee galateeffannaa. Akkasumas immoo asitti haala kana walitti qabamnee ergaa uummata keenya dabarsinu kana haala kan nu mijeessan abbaa hoteela kana Gamshuu Bayyana baay'ee galateeffannaa. Akkasuma abbootii qabeenyaa biroos abbootii qabeenyaa Oromoo kan keessattuu dhimmi Oromoo na ilaala jedhanii guyyaa sana achitti argamanii artistii keenya kana akka nu deeggaran akka nu gargaaran yoo achitti illee argamuu baatan guyyaa sanis karaa miidiyaa adda addaatiinis akkaawuntiin hin himamaa akkaawuntii ammallee miidiyaadhaaf hin kenninaa akkaawuntii sanitti maallaqa galchuudhaan akka isa gargaaran kabajaan gaafannaa. Egaa kanuma baanaarii iddoo adda addaatti ni maxxansina amma baanaariin suni egaa waanuma kana ibsuudhaaf kan inni oolu Sabbatatti ni maxxansina Finfinnee keessattis iddoo adda addaatti ni maxxansina Buraayyuuttis ni maxxansina iddoo mijataadha jedhamee hundumaayyuu waan konsartii kana beeksisu ni raawwanne jennee yaadna. Kanuman jedha waan hafe immoo horiiwwan koos jiru kanaaf itti dabaluu danda'u isaa. Wanta ka'uu qabus Dr. Tafariin kaaseera. Egaa Tsaggaayeen akka dhibamnee uummata Oromoo hundumtuu hin beekne yaadna sooshaal miidiyaa adda addaa irratti hunduu hubateera. Akkuma Tsaggaayeen dhukkubsatuusaa dhageenyis artistoonni adda addaa wanta gargaaruu qabu gargaaraa ture suni gahaa waan hin taaneef sirriitti yaadamuu barbaachisa waan ta'eef kanaaf koonsartii kana gochuudhaaf akka dabalataatti hin goone malee akka waan kana dhageenye artistoonni Oromoo hin jallisne waan humna keenya hundumtuu gochaa ture nus gochaa ture keenya gochaa ture garuu suni quubsaa nuti abbootii qabeenya keenyas Tafariin kaasitti waan gaarii gochaa jiru gara fuulduraattis warra biraatti irraa hin eegna warri baay'een Oromummaaf dhaga'amu Tsaggaayeen akka beekamu ijoollummaa keenyarra afaan Oromoo jaalamu akka aadaa keenya jaalamu akka aadaa keenya hin boonne gochaa ture nama seenaa guddaa akka Oromoo keessatti nama immoo namni yommuu isaan oolu dhibamee haalli inni irra jiru baay'ee nama sodaachisa baay'ee rakkoo guddaa keessa jira waan ta'eef kanaaf koonsartii nuti hojjennu kun uummanni Oromoo dabalataan waan kana walirraa dabarsee guyyaa san Tsaggaayee gargaaruudhaaf bakkeen ibsameera sirriitti kaanee gara fuulduraattis fakkeenya guddaa ta'uu qabna. Artiistiin yoo fuuldura jira waan ta'eef uummanni keenya booda jira uummata keenya kan dammaqsinu waan ta'eef nuyi akkasitti wargeenyoo waan kana goone uummata keenyarraa deebii guddaa argannee yaadna waan ta'eef gara fuulduraattis uummata miliyoona 45 qabannee sirna keenya rakkachuu hin qabnu. Inni yaadna waan ta'eef koonsartii kanarratti warri nuti dhaga'amne maan Oromoo hundi hirmaatanii Tsaggaayee rakkoo kana keessaa akka baasan waamicha keenya akka koree kanatti dabalee dabarsuu barbaanna gaafachuma gaaffii yoo qabaatu mana keessaa gaaffii deebisuudhaaf qophiidha. Galateessuu akka waa waliin qabu garuu gargaarsi kun irraa illee itti fufuu qaban jira. Gaaffii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Taaneenus. Tole, Tsaggaayee Daandanaa artistii qofaa miti, abbaa qabsoo Oromooti, abbaa seenaa Oromooti, seenaa duubatti hirkadha barreessa. Warras jirtanii yeroo namni tokko dubbatu warri kaan duubatti nu jalaan jedha. Randeebiyaa Tsaggaayee Daandanaa abbaa artistii qofaa miti, abbaa seenaa Oromooti, abbaa qabsoo Oromooti. Nama adda dureen roorroo ilmaan Oromoo irra gahaa ture, faccisaa turedha dura goree. Kanaaf immoo Oromoo marti, Oromoo qofaayyuu miti. Afrikaan marti artistii kanaa hagan uummata gaddi fayyee uummata isaatii deebi'ee waltajjii irraa bu'ee sanarratti deebi'utti wajjin dhaabbachuu qaban jedha. Gargaarsa gochuu qaban jedha, gargaarsa maallaqaasi. Kan maallaqa hin qabnes immoo Oromoo biratti waan isa fayyisu qabbana siyyaa buusuun ergaa guddaadha. Kana gochuufi qabuun jedha. Ittaansee gaaffii tokkoon qaba. Koonsartii kana irratti maaltu dhiyaata jedhamee maaltu dhiyaata maaltu qophaa'a artistii kanaaf artistii guddaa kanaaf koonsartii kun maal of keessaa qaba kan jedhu gaaffii qaba.
horaa bulaa badhaadhaa nama wajjiniin artistii kana buukee dhaabannee fayyifatu numaa godhin jedha. Lakkaa'umti yeroo dheeraa ta'eera. Asiin dura qophaa'uu irraa eegama jedhee yaada konsartiin kuni gaafii nan qabu gaafii lama qabu. Konsartii kana qopheessuudhaaf hamma yoonaatti maaliif turamee lammaffaan immoo gara fuulduraatti sayyoo yookaan immoo weellistoota adda addaa asiin dura dhiibamuun qofaan miti kan dhukkubsachuu danda'an. Gara fuulduraatti artistiin biraa yoo dhukkubsatu gargaarsa akkanaa gochuudhaaf waan itti fufiinsa qabu maaltu addanii jira kan jedhudha gaafii koo gamtoomne. Galmi maaliif fakkaate kana keessatti bulchiinsi naannoo Oromiyaa caffeen gahee maalii qabaas keessa fageenyi galmi sanaa xinnoo faallaa ta'uu danda'a galumsa namaatiif. Tokko wanta fagaatetti fakkaata. Galma immoo ofii keenyaa wanta qabnu natti fakkaata. Eeyyama irratti rakkoo jiramoo kan kanatti hubachuu barbaadu.